Tolee, ani dhimma kaafa'oof abaa'oo kanarraa dhimma namni baay'een irratti hojii ajandaa godhee irratti mataa ol nyaachuu jiru kanarraa waan xiqqoo tokko dubbachuu barbaada. Dhimma dubbachuu barbaadu kunis immoo nama akka namaatti, dhaaba akka dhaabaatti hin qeeqa malee nama namummaa isaaf, jibba isaaf yookiin dhaaba tokko immoo jibba isaaf qabuuf utuu hin ta'in dhugaan itti amane tokkoon dubbadha waan ta'eefanii. Isa kanaafiyyuu namoonni ilaalcha baay'ee qaban ni jiru. Namoonni jibba namaatii fi duula balurratti jedhanis ni jiru. Isa kanaa miti innan dubbachuu barbaadu isanitti amane karaa sirriidha isan jedhe akka dhaaba siyaasaa tokkotti isanitti amanen dubbachuu barbaada. Egaa KFO'n dhaaba siyaasa mataa isaa danda'e tokkodha. Akkasumas ABO'nis dhaaba siyaasa mataa isaa danda'e tokkodha. Sagantaa siyaasa mataa isaanii danda'e. Sagantaan siyaasa isaanii eenyummaa isaanii jalqaba aga xumuraatti lafa kan kaa'e. Dhimma biyyaarratti, dhimma idil addunyaarratti, dhimma gaanfa Afrikaarratti sagantaan siyaasa isaanii jedhee lafa kan kaawwateef kan itti amanan qabu. ABO'nis KFO'nis ka dhuunfaa isaanii qabu. Sagantaan siyaasa ABO kuniif sagantaan siyaasa KFO kunii bakka itti dhibbatti ejjennoo gogaan wal dura dhaabbatan qabu. Isaan kun lamaan immoo paartii Oromootii jedhamanii waamamu. Uummanni Oromoo garuu icciitii waan kanaa waan hin beekneef baay'een isa kana gula gidduu kanatti dhabama ta'aa jira. Inni kun immoo uummanni Oromoo paartiilee lamaan kana jalatti utuu gamaa gamanatti fiiguu daaraa ta'aa jiru kuni waanuma tokko barbaada. Paartiilee isaan kun garuu barbaachi isaanii garaagaradha. Uummanni isaan maqaa dhaatanii barbaadan kun uummanni Oromoo bilisummaaf walabummaa Oromiyaa qofa barbaada. Paartiin siyaasaa kun paartiileen Oromoo kun ABO fi KFO'n sagantaan siyaasa isaanii immoo isa kanaan faallaadha. KFO'n akkuma sagantaan siyaasa isaa jedhutti fi akkuma hoogganoonni KFO dubbachaa jiran kanatti Itoophiyaa bututte kana daaraa taate kana suphinaa lafaa kaafnee Itoophiyaa haaraa ijaarraa jechuu jira. Egaa Itoophiyaa suphamtu kana suphinee ijaarraa jechuun isaanii Tigraayin maal godhanii akka ta'e hin beeknu. Tigraayin keessaa baasanii haa ta'u, Tigraayin immoo deebisanii Itoophiyaatti dabaluuf immoo maal agganni nama gaafatuuf wareegamaaf cimina agamee akka nama gaafatu immoo tilmaamuu danda'u qabna. Tigraayoo eessadhatti gaafsun dhimma Tigree qabaanneeti miti. Garuu biyya taate siin citteennaan nu Itoophiyaa wajjin bullamoo? Aga Tigree hanqannee Itoophiyaa wajjin bullamoo? Tigiraas deebisumoo maal godhu inni jedhu gaaffiidha. Isaanumaaf hin dhiisa. Innan dubbachuu barbaadu dhimma adda bilisummaa Oromoo OBO'rraa waraanni bilisummaa Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoos sagantaa siyaasa mataa isaa danda'e qabaaf lafa kaawwate inni siniin jedhee akeekni siyaasaa isaa inni ganamaaf inni jalqabaa Oromiyaa walaboomteef Oromoo bilisoome ijaaruudha. Malee Itoophiyaa bulchinaa Oromoo bulchinaa jechuu miti. Iree Oromoo murteessinaa jechuu miti. Iree murteeffannaa isa inni qawweedhaan dhabe sana mirga iree murteeffannaa isaa ni deebifnaa. Dhimma isaa Oromoon akka murteeffatu ni goonaa jedha adda bilisummaa Oromoo. Isa kanaafuu jalqaba Oromoon bilisoomuu fi Oromiyaan walaboomuu qabdi. Gaaffiin adda bilisummaa Oromoo gaafatu sagantaa isa gubbaa jiru isa kana. Isa kanatti amanaa. Eessaa maddee adda bilisummaa Oromoo immoo yoo jedhan adda bilisummaa Oromoo miidhaa cunqursaa dhiittaa kaballaa gurguramuu Oromoo qaaga qalamuu Oromootti. Quuqama isa kana keessaan cunqursaa kana keessaa kamaddedha adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo paartii kaleessa Oromoon Oromoo ofiin jedhee dubbatee afaanni Oromoo sadarkaa federaalaatti dubbatamuu jalqabeennan paartii dhalatee miti adda bilisummaa Oromoo. Dhaggeeffadhaa waan isinitti himu. Adda bilisummaa Oromoo kaleessa afaan Oromootiin baratee yuunivarsiitii biyya alaaf Ameerikaa fi Awurooppaa dhaqee ani Oromoodhaa hin jenne adda bilisummaa Oromoo. San ta'ee paartii hin uumne adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo gaafa Oromoo ta'uun gatii nama kaffalchiisaa ture sanatti uumame. Eessaa immoo uumame? Adda bilisummaa Oromoo dhiitamuuf gabroomuu Oromoo keessaa uumame. Adda bilisummaa Oromoo namni biraan uume hin jiru.
addi bilisummaa dhiiga ilma Oromoo dhangala'ee arma haadha Oromoo citeef harka abbaa Oromoo citetu uume adda bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo Wallaggaan uumamne, addi bilisummaa Oromoo Booranaan uumamne, addi bilisummaa Ittuun uumamne, addi bilisummaa Oromoo Umbanaaf Harargeen uumamne. Addi bilisummaa Oromoo ka uumame Oromiyaaf Oromoo Walloo dabalateeti ka uumame. Kaleessa akka dubbatanitti paartileen amma kaafaa'oo ofiin jedhan kuni Walloon dhimma kana keessa akka hin galletti dubbatan. Kaartaa kanatti amantaa hin qaban akkuma jedhamu sanadhaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa isii arra gurguramteef shaqaxa taate nagadamte kana utuun ta'ini Oromiyaa isa gaafa mililikiin diddaatti namni miliyoona 10 keessaa Oromoon miliyoonni 5 itti dhabamtee sanaan dura jirtu Oromiyaa utuu Itoophiyaan dhiiga Oromootiin ijaaramte kun hin ta'in san dura gaafa Oromoon saba ta'ee Oromiyaan biyya taatee biyya mataasii taatee sirna diimokiraasiin of bulchaa turte suni Oromiyaa isii sanatti amanaa addi bilisummaa Oromoo. Oromiyaa arra nagadamte kanatti amanatuun ta'ini Oromiyaa isii sanatti amana ture addi bilisummaa Oromoo. Amanaas jira arra addi bilisummaa Oromoo. Kanaaf warri kun lamaan wal dhiitu. Dhiree Oromoo finni dhaabbate isa kamii jedhe dhaabbatee ilaaluu qaba addi bilisummaa Oromoos ta'e kaafaa'oon isa kana ilaalcha siyaasa isaanii ifa godhanii waan jiraniif uummanni Oromoo ilaalchi siyaasa adda bilisummaa Oromoo maali? Ilaalchi siyaasa kaafaa'oo maali jedhee adda baasee deemuu qaba malee kunis dhaaba keenya, kunis nuu qabsa'a jechuu hin qabu. Ilaalchi siyaasa isaanii dhibbaa addaan ol dura dhaabatee ol dhiibaa jira ilaalchi siyaasa isaanii. Warreen sagantaan siyaasa adda bilisummaa Oromoo akka jedhutti warreen ijaaramuu tikfamuu Impaayera Itoophiyaa eegan hundinuu diina qabsoo Oromooti yookiin gufuu qabsoo Oromooti sagantaan siyaasa adda bilisummaa Oromoo. Firoonni qabsoo Oromoo warreen mirga hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa walqixxummaa sabootaatti amanan qofaa jedha. Firoonni firri qabsoo Oromoo. Kanaafiyyuu kaafaa'oon Itoophiyaa suphina Itoophiyaa jigeeyyuu ni kaasnaa jedhanii rakkachuu jiran. Addi bilisummaa Oromoo wooboon garuu agarraa sagantaa siyaasaa qabatee deemu kanaan Oromiyaa walabaa lafeef dhiiga keenyatti cabsinee ni ijaarraa jechuu jira. Oromiyaa Itoophiyaan biyya taatee diigamuu hin qabduu jedhu. Nuun Itoophiyaan ijaarre, Itoophiyaa fedheen ijaarre Oromoon. Itoophiyaa jaallateen ijaarre Oromoon. Itoophiyaa ijaaruu diduuf Oromoon yoo xiqqaate miliyoona 10 keessaa miliyoona 5tu daaraa ta'e. Erga miliyoonni 5 qabeenya isaarraa isarraa walakkaan isaa daaraa ta'e booda dhadhabee harka isaa maratee jala taa'e. San booda dhiitanii bitanii akka horii gurguranii oofan. Maddi galii Itoophiyaa bara sanaa daldala garbaa ture, saba Oromoof saba kibbaa ture. Dhaggeeffadhaa. Isa kana jaallateetuun ta'in Oromoon namni dhimma mirgaarratti dubbate guutuun keessaa dhume qabeenyi isaa parsantiin 50 fi inni Oromoon parsantiin 50 dhume fakkeenyaaf Oromoon irra miliyoona 60 jedhamu kun miliyoona 120 ta'uu qabaa jechuudha. Silaatu gaafa sana Oromoo hin dhumne ta'e. Oromoon dhagi kun kan inni dhumeef Itoophiyaa diduuf Itoophiyaa kana jalatti hin bulluun biyya keenya saba keenya jedheetadha kan inni dhume waan ta'eef. Arra inni kun maaltu deebii argateennaani Itoophiyaa suphinaa, Itoophiyaa ijaarraa. Akkamitti paartii Oromoo ta'an orri kun Oromoon akkamitti paartii lama qabaate dhimma Oromummaa irratti yoo Oromoo ta'e ilaalcha lama akkamitti qabaachuu danda'e Oromoon qabsaan Oromoo tokko qabsaan Oromoo paartii lama ta'ee deemu sun yoo dhuguma uummata Oromoo qabsaate ilaalchi isaa lama maaltu godheedha inni jiram maaltu godhe ilaalcha isaa lama suni in ta'u karaan inni isaan deeman suniif inni abaawoon deemuuf kaafaa'oon deemu erga wal dhiitee eegii faallaa ta'ee akkamitti lachuun qabsaa'ota sabaa ta'anidha. Yeroo afaan tokkoon dubbatan nu karaa kana dandeenya. In beeku akka karaa sana hin dandeenye, in danda'amu isa kana ni beeku. Jawaar faas yoo ta'e ni beeku. Jawaar kan inni beeku siyaasa addunyaati malee waa'ee qabsoo hin beeku Jawaar. Eessatti qabsaa'ee Jawaar qabsoo hin beeku bara. Qabsoo jechuu fi siyaasa jechuun tokko miti. Dandeetti polotikaa addunyaan ni qaba nama beekamaadha. Nama barnoota siyaasa guguddaa qabudha. Fakkeenyota biyyoota garaa garaan qoradhee achiin qoradhee jedha. Garuu kan Oromoon qoranne. Maal godha kan Awustiriyaan garii fi Ottomaan Turkii qorachuun Jawaar. Kan Oromoon qoranne. Oromoon eessaa akka dhufe hin qoranne. Itoophiyaan akkamitti akka ijaaramte hin qoranne Jawaar. Har'a Oromoo Arsii tokko ta'ee akkamitti aannoolee hin beekne Jawaar. Yoo aannoolee beekamoo akkamitti Itoophiyaa ijaarra jedha Jawaar. Itoophiyaa ijaaruu diduuf lafeen ittuuf humbanaa Jawaar keessatti dhaladhe jedhu kuni yoo xiqqaate walakkaan miliyoona 5 sun lafee Oromoo naannoo suni ture kadhangalee.
كدارا رتتي مال تأي ولا على جوار سكنا أرمون مليون نشان كديدومه قبين أرميا مليون نشان كدومه إن في مو غربنا ما تأي ماتان إيتامين مجالات بلاجروف أجر رالله كن أجر أمورات الرانكين جروكنا وتو أرجو مال توبيان جارسي سيج الجوار بوان توبيان أرموف قبض مالي سبب راجر غاروفي غرغارون أكسيتدا يو غرغارون برباچسه qabeenya kee ega irra afaataate saba kee jaalalaaf kabajaan kennuuf ni dandeessa nuun uummata kamiyyuu hin jibbinu garuu immoo amaaroo jinjiraachuu yoo nu barbaachisu waliin jiraan nan barbaachisu tanaan hin barbaannu kun mirga uummata Oromooti malee dirqamna amaaroo jinjiraadha jechuu danda'u Oromoo irra hin jiru maaliif jennaan biyya qabaa saba mataa danda'edha afaan qaba gaadha qabeenya uummatiinis gaadha waan ta'eef isa kanaafiyyuu dhaabbadhaa hojjaan dhaabbattan ta'e immoo Oromoon akkasitti beekuudha qaba Baqqalaa jaallachuu dandeessa Jawaarin jaallachuu dandeessa Mararaa jaallachuu dandeessa garuu immoo gufuu qabsoo Oromoo torri kun jaalladhaas jibbaas gufuu qabsoo Oromooti karaa isaan deeman hin danda'amu barumsi isaan qaban Oromoof hin taane dhaabbadhaa jechuu jirraani kanaafiyyuu odandaan haa dhaabbatan tasanaa booda Oromoon adda baasee haa beeku abaa'oon kan amanu olabummaa Oromiyaatti bilisummaa Oromiyaatti wooboon kan amanu karaan dhugaan Oromoo galma ga'uu danda'us isuma kana xiitamanii buluu yoo ta'e tumamanii buluu yoo ta'e iwwallaalle Oromoon ni beeka waraanni bilisummaa Oromoo immoo eenyu akka ta'e ni beeka maaliif jennaan dhiitamuu Oromiyaa keessa saamamuu Oromiyaaf dhiitamuu Oromoo keessaa biqilte waan ta'eef guutuu Oromiyaa keessatti biqilte waan ta'eef dhiyaa ba'aa kaabaa kibbaa walitti dhuftee biqilte waan ta'eef waldaa Maccaatuu Lamaa keessaa baate waan ta'eef artistoota waan darfan qalloo keessaa baate waan ta'eef sochi barattoota Finfinnee keessaa madde waan ta'eef qonnaan bultoota Baalee keessaa madde waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo immoo guutuun qondaalota dhaabaa bakka tokkotti shinnigaatti dhumuun isaanii immoo isa kana mirkaneessee darbe waan ta'eef abaa'oon dhaaba seenaa akka kanaa qabudha abaa'oof kaafaa wal bira qabdanii naasayina tokkos jettanii naasayina warri tokkoo miti warri adda addaa isa kanaafiyyuu uummanni Oromoo akkasitti ilaaluu qaba miidiyaa garaa garaa irra jaalala namaatiin dhimma namaatiin waan haasa'amaa oola ololli kun hin barbaachisu lachuun isaanii eenyu akka ta'an sagantaa siyaasaa isaanii gubbaarra lafa kaa'anii jiru namni kaafaa jaallatu sagantaa siyaasaa kaafaa olaali sagantaa siyaasaa kaafaa dhuguma itti amantaan jaalladhi warra adda bilisummaa Oromoo jaallattanii obbo jaallattanis sagantaa siyaasaa obbo olaala dhiigaan mallatteessee dhiigaan mul'isaa dhiigaan mirkaneessaa jira waraanni bilisummaa Oromoo jaalala saba isaaf qabu waraanni bilisummaa Oromoo ofii du'ee Oromoo tiksaa jira malee Oromoo wabinarraa ta'an na eegaasi umni kooyyuu suni jedhanii yoo nam tokko qabamee yoon qabamee irra baatanii na baastu jedhee uummanni Oromoo isa ittisuuf nagaa nam tokkoo kabachiisuuf dhibbaan kumaatamaan daaraa ta'ee hidhamee daaraa ta'ee dhume wooboon garuu akkasituu hin ta'in mirga Oromoon kabachiisa jedhee ofii daaraa ta'aa jira waraanni bilisummaa Oromoo illolaa injifata kaambee akkasii saame diin akkas cabse gaafa sinin jedhamu sibiila uffateeti miti kalolu qawwee hidhatee foon uffatee lola nyaatee quufee garaa guuttatee utuu hin ta'in kalolu beela'ee garaa gogaan dhaabatee lola waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana giddugala jiru qofatti ilaalina waraanni bilisummaa Oromoo bakka baay'ee jira waraanni bilisummaa Oromoo rakkoof beela danda'eeti kan nyaatu waraanni bilisummaa Oromoo akaa'ii nyaateeti madoosa ka wallaannatee jiraatu wareegama qorraaf haduun irratti boba'u wareegama abiddaan irratti boba'u rakkoo gidiraa rakkoo hawaasummaa hedduu keessa deemee waraanni bilisummaa Oromoo kalolaa jiru eenyummaaf jaalalaaf kabaja uummata Oromoof qabu kan mul'isaa jiru kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo siyaasa Oromoof ta'u ni beeka filateer siyaasa sirrii qabatee deemu isa kana kanaafiyyuu warri qabsoo hin beenne garuu siyaasa addunyaa barattanii nu qabsaa'ota jettanii deebiyaasa Awurooppaa fi Ameerikaa qoranne jettan san lakkisaa ka Oromoo qoradha Oromoon seenaan Oromoo eessaa akka dhufu Itoophiyaan immoo eessaa akka dhufte Itoophiyaan maal akkamitti akka hundoofte bu'aan isiin Oromoof qabdummoo maali waan jedhu qoradha Awurooppaa fi Ameerikaa Awustiraaliyaan garii hawwatamaan tirkii qorachuu keessan nu ajarraan qabnu hin barbaannu isa kanaafiyyuu waan tan jechuu barbaadu isa kana waan dhaggeeffataniif galata